Boolli lafa jalaan baala sammuu namaa hadoochuu Meeksikoo gara Ameerikaatti ittiin dabarsan argame. Boolli baay'ee guddaa fi ajaa'iba jedhamee lafa jalaan baala sammuu namaa hadoochan Meeksikoo irraa gara Ameerikaatti ittiin dabarsan argame. Boolli lafa jalaa meetira 531 dheeratu baala sammuu namaa hadoochan ittiin dabarfamu kun sibiila adaadiin kan utubamee fi ho'inaa fi qorra haala qilleensaa kan to'atu veentileeteraan kan tolfameef ta'u wantoota barbaachisoo kan guutameefidha. Aangoonni Ameerikaa boolli lafa jalaa kun jiraachuu erga mirkaneeffatanii booda dhoksaatiin hordoffii taasisaa turaniiru. Karaa lafa jalaan ittiin baala sammuu namaa hadoochan dabarsan ta'uu isaa hubachuudhaafis yeroo murtaa'e isaaniif fudhateera. Boolla lafa jalaa kana fayyadamanii baala sammuu namaa hadoochuu kanneen akka kookeenii, meetaamfeetamiin akkasumas heerooyin namoota daddabarsaa turan to'annoo jala oolchaniiru. Namoonni to'annaa jala oolfamanis tibbanuma kana himannaan irratti banameera. Waajjirri abbaa alangaa onaa saawuzarni kaalifoorniyaa boolli kun meetira 18 gad fagaatee kan jiruu fi bal'ina diyaameetira meetira 1 qaba jedhaniiru. Qorattoonni kunniin boolli kun jiraachuu isaa osoo hin barin dura naannawa Tijuwaanaa jimaata darbeerraa kaasee konkolaataawwan bakka sanatti mul'atan wanta ta'e buusanii yeroo deebi'an hubachuu danda'aniiru. Kana hordofuunis konkolaataawwan gara boollichaatti dhiyaatan yeroo sakatta'an baala sammuu hadoochuu arguu danda'aniiru. Kana malees hordoffii naannawaa sanatti taasifameen mankuusni tokko kan argame yoo ta'u mankuusicha keessatti ammoo cinaa isaarraa kaasee karri boollaa iccitii ta'etti seenus argameera. Waajjirri abbaa alangaa akka jedhutti kookeeniin kiiloogiraama 799, meetaamfeetamiin kiiloogiraamiin 74 akkasumas heerooyiniin kiiloogiraama 1.5 to'atameera. Shakkamtoonni umriin isaanii waggaa 31 hanga 50 ta'u to'annaa jala oolfaman kunniin yakkamoo ta'anii itti murtaa'ee jennaan hidhaa umrii guutuun adabamuuf taa'u. Kanaan alattis adabbiin biroo doolaara miliyoona 1 ol isaan eeggata. Kaalifoorniyaa keessatti boolli kana fakkaatu yeroo dhumaatiif kan mul'atee ture waggaa 2 dura. Boolli sun dheerina meetira 1313 kan qabu yoo ta'u dheerina isaatiin ammoo kan ittiin dorgomu akka hin jirre himama. Bara 1993 irraa kaasee boollaawwan lafa jalaa dhoksaa 90 ta'an baala sammuu nama hadoochan daddabarsuuf gargaaran poolisiin to'atamaniiru. Gama biraatiin haati manaa El Chapo Coroner Emma Ayspuro Ameerikaatti daddabarsa baala sammuu hadoochuun hidhamte. Emma Coroner Ayspuro abbaa manaa isheef amanamtee dhaabbachuun bara 2019 daddacha hundaa hordofaa turte. Haati manaa lammii Meeksikoo mootii daddabarsa qoricha sammuu hadoochuu jedhamuun beekamu Joaquim El Chapo Guzmaan daddabarsa baala sammuu hadoochuun shakkamuun Ameerikaatti hidhamte jedhan qondaaltonni US. Emma Coroner Ayspuro buufata xiyyaara idil addunyaa Duules Waashingteen ala jirutti to'atamte. Shira daddabarsa kookeenii, maarijuwaanaa, heeroonii fi meetaamfeetamiin jedhaman keessatti hirmaatteerti jechuun himatamte. Guzmaan magaalaa Niiworkiitti daddabarsa baala sammuu hadoochuu fi daddabarsa maallaqaan himatamee hidhaa umrii guutuu irratti darbuun hidhamee jira. Dursaan duraanii dhaabbata Sinaaloyaa ganna 63 Ameerikaatti qoricha dhiyeessuun beekama. Qorannoo isaa bara 2019 irratti waa'ee jireenya isaa nama naasisutu dhagahame. Shamarran ganna 13 qoricha sammuu hadoochuu kennuun gudeeddiitii hanga morkattoota isaa ajjeesuutti raawwachaa ture. Koroneel Ayspuro karaa viidiyoodhaan mana murtii federaalaatti ni dhiyaatti jedhee waajjirri haqaa Ameerikaa. Himata daddabarsa baala sammuu nama hadoochuun cinatti bara 2015 keessa shiraan namoota kaan waliin ta'uun abbaan manaa ishee mana hidhaa Meeksikootii akka miliqu gooteerti jedhamuun shakkamteerti. El Chapoon mana hidhaa eegumsa cimaa qabu Altipilaanoo jedhamu keessaa osoo jiru ilmi isaa mana naannoo mana hidhaatii bituun GPS fayyadamuun warra lafa jalaa lafa qotuun isa baasuuf yaalaniif bakka inni jiru agarsiisu adda baase. Boo'ii lafa jala qotame sana keessa motorsaayikilii xiqqoo oofuun innis ni miliqe. Sanadni mana murtii akka jedhutti bara 2017 osoo inni Ameerikaatti dabarfamee hin kennamin
dura abbaan warraa ishee ammas irra deebiin mana hidhaatii akka miliquuf karoorsitee socho'aa turte. Himata ishee irratti dhiyaate kanarratti hanga ammaatti deebii hin kennine. Koroneel Aayispuuroon lammummaa Ameerikaa fi Meeksikoo kan qabdu yoo taatu Guzmaaniif ijoollee lakkuu deesseerti. Niiwuorkitti qorannoo abbaa warraa ishee irratti ji'oota 3 gaggeeffamaa ture guyyaa hundumaa hordofaa turteerti jechuun ni danda'ama. Ajjeechaa baay'ee fi yakka gudeeddii raawwachuu qofa osoo hin taane ishuma mataa ishee fi dubartoota kaan irratti basaasaa turuu isaa dhageesse. Xumura qorannichaa irratti amanamtee fi dhaabbatte. Ani abbaa manaa koo akkaataa isaan itti naaf ibsuuf yaalan kanatti hin beeku. Garuu akka dhala namaa tokkootti nama dinqisiifadhuu fi itti heerume ta'uun beeka jette. Guzmaan bulchiinsa naannoo Sinaaloyaa jedhamu kaaba lixa Meeksikoo keessaa maatii harka qalleeyyii irraa dhalate. Biizinasiin yakka qindaa'aan isaa guddachaa deemuun bara 2009 barruun Foorbiis namoota sooreyyii addunyaa jedhee tarreesse keessaa galuun qabeenya doolaara biliyoona 1.701 irratti galmaa'ee ture. Oduma kanaan wal qabateen oomishni baala sammuu namaa adoochuu kookeenii jedhamu bara 2017 Koolombiyaatti riikaardii guddaarra gahuu danda'eera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon dhimma qorichootaa fi yakka oomishni kookeenii waggaarraa gara waggaatti parsantaa 31dhaan dabalaa jira jedha. Akka gabaasichaatti riikardii guddaarraa kan gahe bara 2011 akka lakkoofsa Awurooppaatti ture. Gabaasichi oomishni kun ijaarsa nageenya Koolombiyaatti jalqabee gufachiisuu danda'a jedha. Addunyaarraa Koolombiyaan oomisha kookeeniidhaan tokkoffaa taatus irra caalaan isaa garuu kan gurguramu Ameerikaatti. Ameerikaan addunyaarraa biyya kookeenii fayyadamuun sadarkaa jalqabaa irratti argamtudha. Ministeerri haqaa Koolombiyaa Maariyaa Boreeroo oomishni kookeenii kun sadarkaa yaaddeessarra gaheera jedhe. Oomishni kookeenii kan bara 2016 irraa lafa hektaara 25,000 irratti dabalataan babal'ateera. Bara 2017 ammoo isa bara 2016 ture irraa lafti kookeeniin irratti oomishamu parsantaa 17 dabaleera. Kun riikardii haaraa oomisha kookeenii keessatti galmaa'e yoo ta'u waggaatti gara toonii 1,400tti ol guddiseera. Oomisha kookeenii kana irraa gabaa biyya keessaa irraa qofa galii doolaara Ameerikaa biliyoona 2.7 ta'utu argama. Koolombiyaan naannoo garba Paasifiik oomisha kanaan akka malee beekamaa dhufeera akka gabaasa bahe kanaatti. Naannoon Naariinoo jedhamuu fi Ekwaador waliin wal daangessu lafa guutumatti Peeruu keessatti oomishamu caalaa oomisha kookeenii kanaan beekamti. Koolombiyaan waggoota dheeraaf oomisha kookeenii kana xiqqeessuuf hojjechaa turtus amma garuu riikaardii haaraatti ceeteerti. Ameerikaan oomishni akka xiqqaatuuf mootummaa Koolombiyaaf akka deeggarsaatti waggaa waggaatti doolaara Ameerikaa miliyoona 400 kennaafii turte. Bara darbe qofa illee Koolombiyaan qonnaan bultoota oomisha kookeenii dhaabanii gara oomisha midhaan biraatti galuuf walii galaniif beenyaa kaffaluuf dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin doolaara Ameerikaa miliyoona 300 waliin mallatteessaniiru. Pireezidaantiin haaraa Iivaan Duukoo mootummaa labsii haaraa waggoota 4 keessatti oomisha kookeenii kana xiqqeessuu danda'u ni baasa jedhee ture. Haaluma kanaan dhiyoo kana baala kookeeniin qophaa'u irratti qoricha farra aramaa xiyyaara nama maleessaan akka biifamu taasisus bal'inaan tarkaanfichi qeeqameera. Koolombiyaatti gareen finciltoota bara darbee mootummaa waliin waggoota 50 booda waliigaltee nageenyaa mallatteessee daldala kookeeniin beekama. Ta'us waliigalticha booda daldalli kookeenii isa eegameen ol dabalaa jira. Uraagaay qoricha sammuu namaa adoochuu kookeenii to'annoo jala oolchuun kun seera keessatti warra qoricha kana daddabarsaniif kasaaraadha jette. Qondaaltonni gumruukaa fi geejjiba galaanarraa kookeenii toonii kiiloogiraama 4,400 ta'u buufata Monteeviidiyoo jedhamutti to'achuu himan. Qalqalloo daakuu sooyaa keessa dhokfamee gara biyya Afrikaa kan taate Togo magaalaa Loomeetti geggeeffamuuf osoo qophaa'u arganne jedhan. Boodarra immoo tooniin 1.5 ta'u naannichatti argamutti to'annoo jala ooluu himan. Qorichi sammuu namaa adoochuu kun doolaara biliyoona 1.3 akka baasus himameera. Yeroo dhiyoodhaa asitti Uraagaay karaa ce'umsa qorichi sammuu namaa adoochuu
Laatiin Ameerikaa irraa gara Afrikaa fi Awurooppaa itti darbu taatee jirti. Biyyattiin baatii sadaasaa keessaas qondaaltonni biyyattii kookeenii toonii 3 ulfaatu to'achuu isaanii dubbatu. Isa toonii 4.4 ulfaatu kana to'annoo jala oolchuun kan danda'ame warri hojii sakatta'iinsa raawwatan haala adda ta'een qorannoo waan geggeessaniif jedhan qondaaltonni biyyattii. Dhaabbatni daakuu sooyaa jedhamu kana dura daakuu sooyaa gara Afrikaa erga gatii hin beeknee fi kookeeniin baay'ee karaa Afrikaa Awurooppaatti waan geejjibamuuf shakkii uumamuu isaatiin sakatta'iinsa jabaan akka taasifamu godhe. Dubbii himaan geejjiba galaanarraa biyyattii Diyaagoo Peeroonaa qorichi jalqaba argame kiiloogiraama 3,000 kan ta'udha. Kunis gara Xaaliyaanii akka deemuuf galmeeffamee ture jedhu. Daayirektarri gumruukaa Jeemii Boorjiyaanii immoo kookeeniin toonii 4.4 gabaa Awurooppaa irratti doolaara biiliyoona 1 baasa jedhan. Meeshaan to'annoo jala oole kun yeroo jalqabaaf eessaa akka ka'e hin beekaminiyyuu malee lafa qonnaa Moonteeviidiyoo irraa kiiloomeetira 290 fagaattee argamturraa hin fe'amin akka hin oolle dubbatan. Ministeerri dhimma keessaa biyyattii poolisiin maasii namaa keessa seenuun kookeeniin dhokfamee jiru kan toonii 1.5 ulfaatu to'achuu hime. Abbaan maasii fi ilmi isaas to'annoo jala oolaniiru jedheetiin jira. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Obsa Miidiyaa Sarvis odeeffannoowwan maddeen qulqulluu irraa guyyaa guyyaatti isin biraan geennu caqasuuf chaanaalii keenya sabiskiraayib, laayik, sheerii akkasumas koomentii nu godhaan dhaamsa keenya. Horaa bulaa. Obsa Miidiyaa Sarvis madda beekumsaa.